لا فدرالا كيسان جرا داني فدرالا أنا جولي سفرة كيساتي مدي خواجرة فيجا دكة نمني هيدا غرف نو وانين غافت شو بربادنين غافت دما هيدا موته كزيرة تي دمي برا وقعتك دريدا كيسات وصبولشين سكادير جوار بولشو جروني بيتا كنا وقعتك دريدا كيسات أنا بقولك كنا حرامتي أوكي سانكا دمت هيدامتي في وانا هيدامتي غوترا غوتو نيبيتا سان راكون كاب سنامو نيبيا مان تمو واي كنا سنة تيمبان garoommoo waa'ee biyyaa hojii takka waliin qabatu. Itti amma amata meeqatti hidhame osoo bulchiinsa kadiroo keessa jette kun dhimma itti hidhamte siif beeku. Kadiroon gosummaadhaan irraa falmu jirta waan afran qalloo ta'eef. Moo waa'ee gosummaa takka siis keessaan baasin. Moo ati maalidha jechuun kiyya mana meeqaa gaaffii deebisa godhu jira malee waan isaa hidhamteef hin beeka ka'eetu. Akkana keessa lallaakati waa'ee gosummaa. Oo maasoo jira. Diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaati adeeroo. Diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaa. Jolen drama fi dibero itu berkurate bide. Bisa wali debisa jira. Wanin si gafa de na debisi ta na gafa de sin debisa. Male waye wani dan tem ni beita ke to ko ba kana itu berbada. To kana kaisa vida akan gosa silalla kadu fete. Akan gosa silalla kadu fete. Yoji Jabuuti ti godame. Asikhiye ugaasin kun khabajamit. Asikhiye Somaalee kun khabajamit. Biyya barbaadanitti qopheeffachuu danda'an. Saba sanirratti kantiibaa bira dhufee gaafate. Ani ilma biyya tanaati dhalataa biyya tanaati ayyaanni kun nuuf galmaa'ee jira sababa kanaan magaalaa Dirree Dhawaa kana keessatti ayyaana kana bakka dhaloota kiyyaa waan ta'eef hawaasni dhiisee guututti as dhufee ayyaana kana godhachuu barbaada gaafiin jettu kantiibaaf dhiyaate marabbaa harkadhaa jeenii kanneef haala saniin Somaaleen Jibuuti jirtu fi Somaaleen jirtu fi naannoo garaagaraa jirtu magaalaa kana dhufanii ayyaana isaanii godhatanii galan. Jibuuti irraa Hargeysa irraa hundarraa dhufanii godhatan. Ergasii maal jaan paarkiin Ali Birraa moggaafamee akka Oromootti kana qabna. Hojii ofirran qalloo kan namtee haala sanii lallabnee dhiichisnee mul'isaa turre. Paarkii Ali Birraa akkasii mul'isaa turre. Isaan amma kana hunda dheeffatan mee nuti magaalaa tana keessaa bakka xiqqoo takka maal qabnaa bakka yaadannoo qirsii keenyaa fardallee godhame kaayamee jiru san jechuudha mee maal qabnaa jechuudhaan ugaazan isaanii yaada kana dhiyeessan. Isaan bakka gurguddoo gaafachaa turan. Argaruu gaafatan Kadiroo gaafatan ergas immoo kantiibaan bootaa guys koppiliin godhaa hundi keessan mee please bootaa san kanneef ergasii bakka kanarratti qirsii godhachuu deeman qirsiin san yaadannoo isaaniiti ayyaana isaanii waggaa 500 booda galmaa'eef kana bakka sanitti sababa yaadannoo saniitiin achi godhachuu barbaadan lafa xiqqoo tanarratti akkasitti haala saniin dhaqaan bu'uura bakka hoggantoonni jedhanitti kaayameef bakka sanii qirsiisan jaarachuu deeman dhagaa bu'uuraa kaayuu fi biyya gurguruu maaltu walitti barreeffamni Amaariffaan achi gubbatti barraa'ee jiru san mee magaalaa gurguruu fi magaalaa walii mallatteessu magaalaa dabarsanii walii qannu ni jira dubbistee jirtan barreeffama an kana ammas irraa dhagee magaalaan gurguramtee waan jiru aktivistii isaanii tokko jira kan Somaalee gara Tiwutaraatiin namu barra amanutis khane Dubai tana sila Oromoo taate numan feenu ganiif hawwiidha bar teenya namu nu maxxansaa bar bakka jeete Dirree Dhawaa magaalaa Somaalee jee maxxanse Tiwutararratti namni kanaafi kadhagaa bu'uuraa kaayame kana akka nama magaalaan gurgurtamnetti itti fakkaatee wal cinaa kaayee gadhiisuu eegan. Anis akkasumatti itti dhufeen. Okay, akkasii miree waan kana silaa hubatee namni nama hubatu. Guys, koppiliin godhaa hundi keessan. Eenyu ture? Namni silaa hubatee nama hubachiisu ture eenyu ture? Tokko sifaa ture. Ati magaalaa tana ni beektu. Andiree dhawaan jiruba isin maa callistan. Dawwaltee naafiti waliddaan dhimma dirree kana wajjii deddeemnee fidee waraabnee jirra. Jaaffee wanti deemaa jiru kun hagam takka dhuga. Yoo dhugaa taate wajji gabbaanee mormina. Yoo soba taate immoo adda baafannee dhugaa jirtu hawaasaaf himna. Sireesha godhee siifatu namni nan dura silkii dawwaleef si akka waan kana dhageen. Silkii dawwaleefi. Namni duraan silkii dawwaleef. Laal silkii dawwaluun sababa hin taatu. Silkii dawwalamtu san maaliif akka dawwalamte maalittiin beekan?
namni duraan silkii dawwalee fi jeeskiriinshanii sii fida gaafachuudha. Maaliif sittiin dhiyaadha ijoollee dhala dhala. Miseejis barreessuu ni dandeessa murtii. Miseejis barreessuu ni dandeessa. Sagalee kaa'uu ni dandeessa. Zabana teekinooloojii waa hedduu ta'uu. Annam tokko barra jaaffee. Silaa arra murtii akkana jettee na gaafatte. Waan kana adda baasa. Ani nam tokko bar jaaffee. An Khadiir bar jibbaruun faa yookaan nama biraa kan naan goraf dee haadhuun qabu bar. Yoo foonummaa ta'e anaaf inni barra walitti dhiyaannaa bar. Khadiir irraa jibban qabu bar ammoo. Ammallee taanaan amma magaalaan gurguramte waan jettiin hirmaanne magaalaan dirree dhawarratti homaa hin hojjetamne akka hojjetamtuuf waggaa lama dura gaafa barra naafati viidiyoo waraabne 2023 ni beekame. Arraa waggaa lama jirra. Laalamma san bareeda akkasi koomii tante kaafachuun bareeda. Duuba koomii tan amma duraas kaasaa turte. Dirree dhawaa tana dhuftee koomii dhiistee faarsaa turte. Achi deebitee amma haareerraa faaruu san garagalchitee arrabsaa turte. Inni arrabsine ammallee ni koomandee. Yoo koomii san qabaatte gaafuma duraa san hin ooftu. Waggaa lama kanneen barakka hojjetanii waan nuuf hojjetan jaan kana haa irraa ati bar bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa yaada qabdu kan nuu dandeessa malee miseensa paartiiti yaada. No. Hojjeta mootummaati. No. Kanaafuu maal beektaa waajjira dargaggoo ispoortiitti illee miti. Maal goota komii kan laalte kanaa fi waan mootummaarra kee kana wal bira fiddee laalta jaaffee. Magaalaa keessa jirraa barnuuti ispoortii. Laala nama akkana fakkaatu maal beektaa dubbiitu laala akka malee nama mijeera. Dubbiitu akkam si jalaatee ni beektaan akka kiyyatte. Akka nama bu'aa gisee harkatan waa faarsanii gisee bu'aa dhaban waa arrabsanii si jalaatan. Bu'aatu badire dhawaan fi bu'aa ni qabdi. Gaafa koomatteessan hoomii dandeessan namni si keeke ni jira. Akka irraa kanatti takka inni naqee ammas. Gaafa amma namni si dura dhaabbachuu jirraa bar gaafa san si dura dhaabbannee gaafa san akkaan baasuuf akkaanaan mi'a yeroo kannii boori naan jira keessa boollee miidiyaa magaalaa tana keessa argamtu takkaan isii gaafa dura dhaabbatanii jirti. Ammallee gaafasillee waan naan jettanii yeroo kanninaaf haa hojjetu walumaan jirraa minaafisi. Isinumaan naan jee barsanis maaliif akka waan wanni goota halkanii guyyaa waliin deemnee dirree dhawaa daawwannee waan hojjetame ilaallee mana barumsaa baadiyyaa san hunda deemnee jaaffee duuba akka hojjetuuf yeroo kanninaaf kanaan jee isinumaami. Laa adeeroo maal seete Khadiiroo irratti maaliif keekni haa hin jeena? Khadiiroon hoggansa. Hoggansa sanuu sadarkaa magaalaa kanarra jiru. Namni kana joon jiru. Lagee arra waan hawaasaaf hin taane yoo taate wallahi haqa qabrii boru koba cisna. Wallahi gabbeetiin soo hojii qeeqa. Maaliif jennaan ani hoggaan akkana dubbadhu namoonni takka takka akka bulchiinsi na bitetti wallahi wanti takka ta na biteetti hin jirtu qarshii takka ta bulchiinsi naaf kannee arra kana dubbadhu na godhu hin jirtu. Kuno wallahi jeetiin maqaa rabbiitiin si kakachuu jira. Haqa rabbiitiin duuba eegaa rabbi na beekuun. Anaan reebu gaafas maal harkattee gaafa sanaa fedhe maallaqa fudhannee turre jechuudha. Addabbaan egaa gaafa sanaa fedhe wajji wajji. Waggaa dubbii ta'e sharafanii. Ati ni beekta osoo beekuu baattee na ajaa'ibda maal jennaan mana kee wajji gallee wajji turree bakka dhayinu wajji dhayinu ni beekta gaagan deemu. Yaa ni beekta waan ta'eef wajji fudhannee turre jechuudha. Haya gaafa san argitee jirtaami? Yes argee. Gaafa as dhufte san lakki gaafa dhufte duuba maaltu si faarsisiise? Asii deemnaa maaltu si arrabsisiise? Hoggaa kana namni gisee deebisu maali fudhata? Ana makka mataa kiyya maali fudhata? Wanni na faarsisiise dhagee. Akka nama gisee bu'aa dhabe eequu takka taate dubbillaa. Na dhageessaa? Dhageenaa siima waan na faarsisee siima. Polisi makiinaa guutuu fiddee piraankiidhaan jettee rabbisuudhaan akkamittiin hin faarsine. Obboleessoo polisi makiinaa guuttee mana keetiin na fiddee viidiyoo irraa waraabdee akkamittiin hin faarsine agar achii galu. Hin faarsine. Ayi akkamittiin hin faarsine. Dhimma viidiyoo ni beekatu. Tan boodaas takkarra lama. Halkan hojii deemnee nakaasaa turte deemnee Ali Birraa kana keessa deemnee waraabaa turte.
mana barnootaatis kan inni dheeyinaatee akkasi fiigaa magaalaa tana mul'isuudhaaf hojiilee isin hojjamte mul'isuudhaaf itti gammaddee mul'isaa turte murtii. Arramoon maaltu akkasii mudate maaltu akkasii qunname akkanatti gaafa sanirraa si garagalchee na dhibe. Wanni kun yoo finsan ta'in hayyee eenyuuf barreessiteeti wanti kun ta'uutu hin jiru keessaan dubbistee jirta eenyuuf barreessitee jirtame amma barreeffama waa'ee Dirreedawaa akkasii ta'uutu hin jire misooma dalagamuutu hin jire namni itti barreessite iskiriinshoot ni qabda namni gaafatte ni jira murtii. Akkami gaafatte eenyutu jala dubbataa gaafatte warra Dirreedawaan beektu isaa. Akkam ati namas dhufee nama hunda hojii haasee akkasii yeroo gaarii dabarsee si deemeemi akkami eenyu si irraan dubban. Eenyu dubbata Dirreedawaa irratti gaafattee moo? Hai, Dirreedawaa irratti afaan Oromootiin mee at least taappeellaa gubbarratti illee afaan Amaaraa barreessa jalumallee ta'u nu godha waan jiru kanaan nam shanii ol gaafadhee qab silaa sulkii tanaan hin godhe malee silaa sin garsa. Murtii. Akkanatti emotional taatanii. Haquma rabbii sana hawaasa taa'imnu. Takoomii hoomadhu. Garuu ammoo hayyee waan takkaas gaafadha murtii. Hayyee na gaafadhu waan barbaadde as gurbaan kun nama keenya. Yaa. Arra sangaa arra maarreen darbate maaliin do'an jenni beektaa makuma kusaroo. Beeka. Arra gurbaan kun nama keenya. Gisee jecha akkasiisan jaamuun bareeda taatu basirraa. Sirraa bareeda. Waan kana eessaa ka'e ka'umsi waan kanaa eessa. Laalama komii tattee homattee akkasittiin nama obboleessa keenya garaa amantiitis ta'a oromummaa walii qaba lammummaa walii qaba waamicha walii qaba arra giseeti akkanatti dibarreessite hayyee namni ati biyyi gurguramtee jettu kun maal ja'a maal barreessa dubbanni irraan sii deebi'a biyyi gurguramte jette jecha jiru pirankii miti waa'een biyyaa ani kanii waan akkasii jiru irraan sii deebi'a biyyi gurguramte bikkaan itti jee yoo jiraatte naaf iji kanarraa booda garuu irra deebitee biyyi gurguramte jette hin jeen. Listen, nara keeffadhu. Dirreedawaa irratti homiin deessu biyyi gurguramte jechi jiru ana bakka hin bu'u. Okay, abshir. Kanaate kanattus poostee kan kee jala namni hawaasni deemee ilaaluu ni danda'a rakkoon qabu. Homantii hawaasni godhu ana lallaalaf dirreedawaan gurguramte ka jiru yoo jiraate naaf iji. Poostii keetii fi haasoo kan kee hangama guyyoota waan kun eegalame goraa jirtu keessa yoo deebi'ame. Adeeroo ani irraa deebi'ellee jechuun danda'a. Abbaan fedhe kana gaafatu hin jiru. Harka duduuban na hidhanii na garafsanii akka yaasin horoofatti waan hin barbaadan dubbisisananii sittin hima. Ani magaalaa federaalaa keessaan jiraadha. Ani federaala. Ani ijoollee safara keessaatii miti. Kawaajiratti fiigaa dhaqee namni hidhee garafamu. No. Waan hin gaafachuu barbaadaniin gaafadha. Hidhamuu yoo ta'e kaziiratti hidhamee bara waggaa takka Dirreedawaa keessatti osoo bulchiinsa kadir juwar bulchuu jiru ni beeyta kana. Waggaa takka. Dirreedawaa keessatti anaaf wanni akkanaa haaraa miti. Okay, sankaa dhimma itti hidhamtee fi waan itti hidhamtee guuturaa guutuutti ni beeyta san rakkoon qabu. San namuu ni beeya. Maal? Biraa kute amma waa'ee kanaa asirratti hima banu. Garuu ammoo waa'ee biyyaa hojii takka waliin qabatu. Amma amata meeqatti hidhame osoo bulchiinsa kadiroo keessa jettee kun dhimma itti hidhamtee siif beeku. Kadiroon gosummaadhaan irraa falmu jirta waan afran qalloo ta'eef. Waa'ee gosummaa takka asiis keessaan baase. No, ati maalidha jechuun kiyya mana meeqaa ta'e. Deebisa godhu jira malee waan isaa hidhamteef hin beeka ka'eetu. Akkana keessa lallaakati waa'ee gosummaa. Boonura diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaati adeero. Diraamaa hojjechuu miti waa'een biyyaa. Ijoolleen diraamaa fi dibbee dho'itu wal gurrattee fiigdee. Waan inni si gaafate naa deebisi tajaajila gaafate si hin deebisa. Malee waan hidhamteef ni beektaa ka'eetu kana kophaa kana ibsuun barbaada. Kana keessa fide akkaan gosa si lallaaqadhu feete. Akkaan gosa si lallaaqadhu feete. Gosa no ana na dhaggeeffadhu waan si gaafadhu. Waan hidhamteef Dirreedawaan ni beekta jecha jeesan qofa addanaa baasa. Saniif gaafadhu waa'ee siyaasaatii fi waa'ee maarree hojii wanti wal qabatu takka hin jirtu. Kanammoo ani asirratti siifillee haasa'uu hin barbaadu. Kam? Lallaaqachuus hin barbaadu. Katti hidhamtee hin beekta gaa. Ati taphataa maalii biyyoo kadiroo irraa bakka bultii haasa'u yookaan Dirreedawaa irraa? Yoo waa'ee kanaa hin barbaadde akkaataatti hidhamte san akkami? Maalirratti hidhame waggaa takka maalitti hidhamte? Dhaggeeffadhu ayyee warra wajjii hidhamne faas jala jira. Mana maan fiduu danda'u jira. Ayyee maalirratti hidhamte yaa? Sanboodaanis Saawuni anuma nagaa magaalaa keessa jiraatu kana Dirreedawaa irra naqabanii shanee jaaniin na hidhan fakkeenyaaf. Waan shanee isaan jaakaas takkaa dhageen beeku an nama dalagateetti jiraatu magaalaa keessa jiraatu edaan magaalaa keessa soonni akkanaa ni jira jeetumaan ajaa'ibsiifadheetumaan achirraa hidhaa san
gaafa labsiin sun ka'u bee gale kun wanneen si ibsee fi anaaf haaraa akkan taane eessatti hidhamte kaziiratti hidhamte caalaa afaan nama rammaraa ture ama poolisoota beekan ati immoo waan hidhamteef ni beekta gizeetu akka nama dhalaa salee hidhamee tokko ufaa gize gootu jaafe kadiiriin bakka buutee adeeroo waamee qarannaa soisisii yaaboo. isin kolokolo isin ijoolleen miidiyaa tuni afaanii akka waan nama baasuudhaan jarjaree namni irraa waan namaan juus hin jiru jaafe nama siniin kabajaa namni anarra waan namaan juus hin jiru isin maanuu ijoolleen yuutuubii fi ilaal waa'een biyyaa waa'een sabaa amma mucaarree mutaan asirra ture maammeen sun waadira takka addunuu baasee na dhaggeeffadhu waa'ee warra yuutuubii reetu na dhaggeeffadhu murtii na dhaggeeffadhu assalaamu alaikum siin kabaja siin jaaladha warra yuutuubii warra tiktookaraa maarree kan jettu wayin siima ati obboleessi keenya si kabanya si jaalanna wallahi hammeenya siif hin qabu wallahi rabbiin addunyaa akhiraa ciisinaaf rabbiin ijoollee tiyyaaf abbaan hin godhin garuu gizee haasoo haasootu akka nama tokkotti Wata kasi galootti hin jirru turte duuba okay amma na dhageessa Sedagootti hin jirru sagalee qabu jira dhagootti anaa miti warri dhaggeeffatu jiru komanti godha dhaggeeffatu ati dhagootti hin jirtu amma booda dhaggeeffadhu okay tokkoffaa nuti akka nama tokkootti Kadir Juwaar bira kan deene dhimmi dirree dhawaa nu ilaalchisenneeti akkuma ati dhimmi dirree dhawaa si ilaalchisee suquuqee Facebook irratti barreeffama barreessite.